قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين قالها 3 مرات. وقالوا الصحابة أما تقول يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين أفضل الحلاقة حلاقة الذي تحلقها بالموس فقط، يعني أصلع مثل هكذا. تنا كخيتي تلاقوتي هددت تناتي gaariidha, bareedduudha. Du'aa ergamaa rabbii faraqaa sadi irra deddeebi'ee godheef nama haddateef. Ammoo wal muqassiriin je'ee gabaabseen sun isaaniifis rabbi rahmata haa godhu jeetu moose rahmata san keessaas warra qassarate yookaan gabaabsatee jirateef keessaa kaayu ammoo kan sawaaba guddaa ajirii guddaa irra qabu guyyaa makka guyyaa hanjiisanillee warra hallaaqatu kanatti dhallaa godheef irra haatu jechuudha. Irra hedduun namaa numaatoo shiggiree fi miidhumaanuu xiqqeessee noormaali cirachuu sanuu qaanii guddaa akka waan gartee dhukkubni mata bu'ee namni dhukkuba kanaaf isa dheeysuu tokkotti akka nama gartee dhukkuba qabu dhukkuba saniif namni isa dheeysuutti qaanfata. Nama bira dhaquullee sodaata mataa akkasi ciratu sadiin waa ofirra maru malee hin taatuuf. Wanni akkasii maaliif ta'a ammoo? Hallaaqadhu du'a ergamaa rabbiin faraqaa sadii sii godhe san argatta. Allahumma arhamil muhalliqiin wal muhalliqiin jeeti du'aayii godheef